Lubni Goobanaa daggafaa maal ta'e? Yoo shamaa akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. YouTube channel Boonsaa Guutiitii haarawwattoota subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin ga'anii fi mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Akkasumas viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii godhaa, akkasumas yaada keessan koomentii irratti nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Odeeffannoo gaggabaabaa har'a qabnutti dabarra. Lubni Goobanaa daggafaa maal ta'e? Namni kun waggaa 2 duras yeroo manni jireenyaa isaa jala diigame jecha kana gadi jedhee ture. Natti hadhaa'e lammii koo, anaaf maatii koo akkasitti bakkeetti nu hambisaniiru. Waan laman isin rakkisa. Tokko qormaata ijoollummaa kootii kaasee natti deddeebi'u baachuu dadhabee kirkireera. Amantiin koo iddoodhaa akka hin bannee naaf kadhadhaa. 2 miidhama hadhaa waan irra ga'e kana sheer gochuun iyya koo dhageessaa. Warri natti dirmattanii lubbuu koo fi kan maatii koo baraartan waaqayyo isin haa eebbisu jechuun dhiphina daran ulfaatu keessas waaqayyo isa dabarsee ture. Kunoo gidduu kana immoo komiin garaagaraa irratti ka'uun sababeeffatee ol iyyannoo dhiyeeffatee jira. Dhugaan firan qabdu jedhan. Ergaa lubni Goobanaan iyyata jedhee dabarsee akka armaan gadiittan isiniif dhiyeessaa na waliin ta'a. Iyyata tokkoffaa. Kabajamoo luba Dr. Yoonaas Gidduu hunda dura nagaan isa jaalalaa dhugaa nu jaallate Yesus Kristos isiniif haa ta'u. Dhuguma isintu murtoo kaawunsilii keessaniin xalayaa barreessee haleellaa miidiyaa hawaasaaf na kenne. Waldaa jalqabaa hojjetaa na godhattee na miindeessitee irraa gara walloo sanbatee iddoo wangeelli hin geenye lafa onaa sana dhaquun koo waldaan sanbatee immoo murtoo fi fedhii isheetiin sinodoosii mariisistee hojichatti na waamuun ishee anis waggoota 12 achi tajaajiluun koo dogoggora ture. Rikomandeeshinii waldaa fi sinodoosiitiin dippiloomaa hanga maastarsiitti makaana Yesus seeminariitti barachuun koo dogoggora ture. Kiraansii fudhadhee gara waldaa warra wangeela makaana Yesus caffee buraayyuu dhufuun koo waggaa 2 tajaajila tolaa ergan kennee booda osoon ani hin gaafatin fedhii fi murtoo gumiitiin sagalee guutuudhaan na waamuun isaanii sabakaan mirkaneessuu fi lubni Dr. Yoonaas Birraatu waadaa na seensisanii hojichatti na ramaduun dogoggora ture. Dibataa fi waamicha tajaajilan irraa dhaabdanii kumaatamoonni tajaajila ani kennuun hin amanne, hedduun hin jajjabaanne, hedduun dhukkubaa fi hidhaa seexanaa irraa hin hiikamne. Barsiisa sobaa barsiisee beekaa. Hundee amantii fi eenyummaa Waldaatti diigee beekaa. Luba Dr. Yoonaas daqiiqaa tokkoof ijaan na argitanii yookaan bilbilaan na haasofsiistaniittu, na gorsitaniittu yookaan na ifattaniittu, kallattii gara fuulduraa natti agarsiistaniittu. Waa naan jennaan ani isin didee jira. Na sodaattammoo na tuffattan. Fira dhabdus lubbuun wal caalti. Egaa yeroo torban tokko hin caalle keessatti deebii yoo naaf laattan yookaan waamtanii qaamaan yoo dubbistan isin eega. Yoo ta'uu baatee garuu lubbuu koo fi kan maatii koo waaqayyo harka keessan keessaa barbaada. Obboloota koo jaallatamoo sheer gochuun biraan naaf ga'a. Geggeessitootni garaa qullaa qabdan kanneen itti dhiyaattan yaada koo kanaa biraan naaf gaha. Waaqayyo yeroo hundumaa nama hundumaaf gaariidha. Ameen. Eebbifamaa jechuun ergaa barreeffamaa kana kaa'anii jiru. Nutis waaqayyo dhugaa keessan haa baasuu isaaniin jenna. Odeeffannoodhuma nama kanaan wal qabatee odeeffannoo addaatiin tarkaanfiin waldaa kiristaanaa warra wangeela makaana Yesus Itoophiyaa fudhattee murtii sirriidha. Wanti jibbisiisaan dhaga'uun isaa nama jibbisiisuu qorannoof haa buluu jedhamee jira. Garuu waa'ee hojii lubummaa qofaatu murtaa'ee jira. Waldaa kiristaanaa warra wangeela makaana Yesus Itoophiyaa heeraa fi seera mataa ishee waan qabduuf adeemsa hunda xumuruun murtii isheen nama utuu lubummaatti hin dibamin ani luba jedhee chaappaa sobaa hojjechiifatee meeshaalee tajaajilaa maqaa namaan mallatteessee bitatee yoo ta'e malee qaamni murteesse kenneef hin jiru. Waldaan kiristaanaa warra wangeela makaana Yesus Itoophiyaa heerattiin bulmaata keewwata 2ffaa irratti hundee amantii waldaa kiristaanaa kan ta'e macaafa qulqulluu kakuu moofaa fi kakuu haaraa qulqulluu dubbii waaqayyoo ta'uu isaanii fi amantiif sirna waldaa kiristaanaatti maraaf adda duree dogoggora hin qabne ta'uu isaanii amantee fudhachuudhaan amantiin isheetiin mirkaneessiti. 2 lubummaa amantootaa fi lubummaa hojii
yookiin waamicha adda irratti ejjennoo kana fakkaatu qabdi. Lubummaa waldaan kiristaanaa kennitu lubummaa macaafa qulqulluu keessatti yeroo ibsamu lubummaa Malkiiseedeq, lubummaa tajaajila waldaa, lubummaa Kiristoosii fi lubummaa amantootaa waan ta'eef waldaan kiristaanaa lubummaa amantootaa fi lubummaa waamichaa kan waldaa fudhattee seera keessatti hamachiifteetti. Lubummaa amantootaa waldattiin akka dubbii Waaqayyoo inni qulqulluun tokkoffaa Phexros 2:9 barsiisutti amantoonni hundumtuu fuula Waaqayyoo duratti mirga lubummaa qabaachuu isaanii amanti. Tokkoon amanaa waa'ee jaalala Kiristoos dhugaa bahuu, hojiin ajajame kamiin iyyuu raawwachuu fi mootummaa Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti akka babal'atuuf meeshaa addaa ta'uudhaan otoo gargar hin kutin tajaajiluuf dirqama amantii qabaachuu isaa barsiisti. Lubummaa hojii yookiin waamicha hojii addaatiif waamamu. Akka seera ittiin bulmaata waldattiitti waamichi hojii lubummaaf kan adda bahanii fi fuula amantootaa duratti kakuudhaan hojii fuudhanii seerrata waldattii eeguudhaan kan tajaajila lubummaa kennuudhaaf itti gaafatama qabanidha. Namni barnoota barbaachisaa fudhatee jiruu fi miseensa guutuu waldattii kan ta'e tokko waamicha waldaan amantootaa guutuufiin seeraan luba ta'uudhaan tajaajila lubummaa kenna. Lubni michoota sinodoosichaa irraa ergame tokko hanga seera waldattii fudhatanii fi waldattii keessa tajaajilaa jiranitti luboota waldattii warra seeraan beekaman keessaatti lakkaa'ama. Haa ta'u malee tibba kanaa Obbo Goobanaa Daggafaa lubummaa hojii yookiin waamicha hojii addaatiif waamamuu ilaalchisee adeemsaa fi seera waldattii keessa kan hin darbine ani luba jedhee sinodoosii giddu galeessaa kaabaa jala kan jirtu waldaa amantoota sanbatee ani luba jedhee sartifikeeta lubummaa sobaa hojjetatee dhaqee gochaa guyyoomsaa raawwachuun ragaan sobaa qaxxaamuruun isaa beekamaadha. Namni waamicha addaa lubummaatti waamamuuf waldaan amantoota gumii isheen waamicha gochuu qabdi kun hin jiru. Yaa'iin sabakaa murtoo waldaa amantootaa ilaalee gara sinodoosiitti dabarse kun hin jiru. Sinodoosiin qorannoo gadi fageenyaa gaggeessitee waldoota adda addaa irratti namoota walitti dhufan sirna muudama karaa pirezidaantii waldattii raawwataa kun jiru. Sartifikeetiin ittiin lubummaatti muudaman ni kennama kun hin jiru. Faayilli luboota biiroo olaanaa keessaa seeraan galmaa'ee ta'a kun hin jiru. Haa ta'u malee waldaan amantoota sanbatee kamisee kan jirtu ragaa sobaan inni dhiyeeffateen yoo fudhatte iyyuu gara waldaa amantoota caffee buraayyuu yeroo dhufu waraqaa sanbatee irraa fidee dhufeen qacarame. Gumiinis dhuguma luba jedhanii fudhatani. Booda heeruu tajaajiltootaa fi amantoota irraa ka'een qorannoon itti fufe. Waldaan amantoota caffee buraayyuu jaarsoleen isaanii isa mariisisuu xalayaatti barreessanii sartifikeeta gaafannaan lafa dhiheessuu dhabe. Sinodoosii giddu galeessa kaabaatti barreessanii gaafannaan ragaan waan hin jirreef deebii hin kennin hafan. Kunis tahee waldaan amantootaa caffee buraayyuu gara sabakaa buraayyuutti dabarsuun sabakaan buraayyuus hanga humni isaa yaalee gara sinodoosii Finfinnee Hawaasitti dabarse. Sinodoosiin Finfinnee Hawaasis koree ergama wangeelaa fi teoloojii isaan qorannoo itti fufe. Obbo Goobanaafis waamicha godhanii ragaa isaa yeroo gaafatan luba akka hin taane amanee jira. Ragaaf luba Lamaayyoo Tolaaqanaa, luba Daawit Gaarummaa fa'aa bakka jiranitti amanee jira. Booda mana galee ragaa sobaa sartifikeetii lubummaa qaba jedhee waldaa Presbyterii Itoophiyaa jedhu kan Maggaabii yookaan Soortuu jedhu cinatti qeesii jedhee erge. Xalayichis gaafa ifa aduutii qabdanii ilaaltan waraqaa irra kaahee koppii kan akka kaase agarsiisa. Orijinaala isaa fidi jennaan fiduu didee isaas ragaaf maxxansa jala jira. Sinodoosiin Finfinnee Hawaas qorannoo isaa fi xalayaa hunda walitti qabee gara waajjira olaanaa waldaa kiristaanaatti dabarse. Bu'uuruma kanaan dipaartimentiin ergama wangeelaa fi teoloojis dhimmicha qorannoo adda addaa taasisuun maanaajimentii waldichaaf dhiyeesse. Maanaajimentiin waldichaas qorannoo amantootaa waldaa caffee buraayyuu, sabakaa buraayyuu, sinodoosii Finfinnee Hawaasii fi
Dipaartimentiin ergama wangeelaa ittiin gahee hunda sakattee maahidara yookaan liistii lubootaa eebbisee sartifikeetii kennee keessa waan hin jirreef hin mulqe utuu hin ta'in cirumaayyuu luba akka hin taane murteessee hojii irraa dhorke. Inni kan biraan maaliif dhoksaa waldaa bakkeetti baaftu kan jedhudha. Waldaan keenyaa gaafa waamicha addaaf lubummaatti waamtu dhoksitee hin laattu. Fuula amantootaa fi fuula Waaqayyoo duratti kakuun itti laatti. Gaafa irraa mulqitus ifatti amantootaa fi fuula Waaqayyoo duratti irraa mulqiti. Kan isa kanaa immoo adda kan isa taasisuu waan irraa mulqitu hin qabdu. Silayyuu luba waan hin gooneef kanaaf luba miti jettee beeksiftee waan irraa mulqitu hin qabdu. Waldoonni paastorii, bishooppii, qeesii jedhanii muudanis kanuma godhu. Kanaafuu warri cubbuu mul'ataa jajjabeessuuf kakuu haaraa malee kakuu moofaa hin fudhannu jettan kun mirga keessan garuu waldaa keenya keessatti hin hojjetu. Waldaan keenya immoo dura labaa jalqabdee hanga qaama olaanaatti tajaajila kamuu akka hin laannee dhorkiteetti. Warri miidiyaa hawaasaa kana irraa waan adda addaa dubbatan miseensa waldaa makaana Yesuusii miti waan ta'eef dhimmi waldaa keenyaa isin hin galchu. Miseensonni keenyaa keessa kan jirtan yoo ta'e immoo isinis tarkaanfii kana fakkaatu waldaan fudhachaa deemti. Lubni Dr. Yoonaas Iggazuu immoo pirezidaantii waldichaa ta'uun isaanii hojii tiksummaa raawwachuu waan ta'eef waanuma sirrii raawwatan murtoo caasaan ergameef hojiirra oolchuuf dirqama qabu. Walumaa galatti iyyannoon kan dhiyaatu adeemsa caasaa eegee waan ta'eef iyyataa sirratti barreeffamuun deebiin kennamuu hin jiru. Obbo Goobanaa immoo dogongora keessa jajjabeessuura qalbii diddiirratanii dhiifama gaafachuun mirga isaaniiti. Warreen nama arrabsan silumayyuu kan isaa hamaa sanaa waan ta'eef namni isinitti qabamuu hin jiru.